Yooyaa ashama akkam jirtu nagaa fi jaalallee waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. YouTube chaanalii kana irratti kanaan dura seenaa dhugaa Amaanu'eel Amos kutaa 1 hanga 9tti isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa 10ffaa seenaa Amaanu'eel Amos isiniif dhiyeessina. Haga dhumaatti iyyuu nu waliin turaan affeerraa kiyya kabajaati. Tariitii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoon kunis namoota baay'ee bira akka ga'utti laayikii, koomentii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Seenaa dhugaa Amaanu'eel Amos kutaa 10ffaa. Hin sodaatin, Yesuus mo'eeraati. Qormaataa fi mo'icha. Gooftaan Yesuus akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27 hanga 28 barreeffamee jiru irratti hoolotni kiyyaa sagalee koo ni dhaga'u, ani illee isaan beeka. Isaanis ana ni hordofuu, anis jireenya bara baraan isaaniif kenna. Isaanis eenyu illee harka kiyya keessaa isaan butuu hin danda'u. Ani Gooftaatti amanee keessi kiyya jijjiiramnaan booda wanti ani godhe kan jalqabaa yeroo ergamaa seexanaa ta'ee tajaajilaa turetti meeshaalee hojii kiyyaaf na gargaaran hunduma isaa akkasumas uffataa fi footoo mootittii dukkanaa ta'e reefuu Nigist mana kiyyatti maxxanse hundumaa walitti qabee balleessuun narra ture. Achiin booda waan Waaqayyo naaf hojjete kana tokko lama jedhee namootatti dhugaa ba'uudhaaf keessa kiyyatti fedhii guddaan uumamee, haa ta'u malee waldaa kiristaanaa keessatti eeyyama argachuu hin dandeenye. Obboleettiin haadha kiyyaa kiristaana waan turteef tajaajiltoota keessaa gara tokkotti na geessitee gaaffiin isaa kan jalqabaas waraqaa fidateeraa kan jedhu ture. Waraqaan inni gaafate kunis waraqaa miseensummaa waldaa akka ta'e boodarra naaf gale. Anillee hundumaa caalaa Gooftaa Yesuus cubbuu kiyya hundumaa irraa na dhiqee na qulqulleesseera. Waraqaan eenyummaa kana caalu eessayyuu hin jiru jedheen. Garuu gaaffiiwwan naaf dhiyaatan tokko tokkoon dhaga'een dhuguma namni haaraan Gooftaatti amane akkasitti keessumfifamaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu ana cubbamicha nama ergamaa seexanaa ta'uudhaan lubbuu nama meeqa galaafate balleesse bakka teessoo isaa irraa ka'ee gara kiyya dhufee eenyummaa kiyya cubbuun guutame sana narraa baasee gatee jaalala addaatiin na simate. Asitti garuu tajaajiltoonni waraqaa ragaa fi gaaffii nama haaraa akka kiyyaatiif hin malle na gaafatan. Haalli isaan ittiin na keessumsiisanis kan na gammachiisuu hin turre. Kanarraa kan ka'e keessa kiyyatti guddaa gaddeen waan amma argite kana hundumaa deemee namootatti dhugaa ba'i jedhee na erge. Asii gaafa dhufu immoo namootarraan gufuun na quunname. Anis tariitii amma yeroo isaa miti jedheen callise. Sana booda sababa hojiitiif daldaaltota 3 waliin gara biyya Toogoo deemeen meeshaa birrii 160 baasu biteen birrii san keessaa 70 qofaatu kiyya ture. Kanaaf immoo daldaltootarraa liqeeffadhee meeshaa gurgurtaa adda addaa bitannee gara Naayijeeriyaatti gaafa deebinu gumuruukirraa poolisootni akka gubboo yookaan mattaa kenninuuf na gaafatan. Nutis hin kenninu jennee mormine. Kanarraa kan ka'e meeshaalee kiyyaa fi kan hiriyoota kiyyallee to'annoo jala oolchan. Ji'oota muraasa booda meeshaaleen hiriyoota kiyyaa gadhiifamnaan kiyyaaf garuu birrii 40,000 na gaafatan. Sanarratti meeshaalee kiyya keessaa meeshaa baay'een fudhatameera. Meeshaalee hafan ilaalee sanarratti immoo birrii 40,000 kaffaluun kisaaraa malee bu'aa akka hin qabne beekeen meeshota achumatti dhiiseen namootni ani birrii irraa liqeeffadhe sinaariyoo jalqaban. Warri gariin poolisiin na qabsiisuuf deeman, warri kaan immoo mana murtiitti na geessuuf narratti raggaasisuudhaaf mana hidhaatti na galchuuf ka'an. Kanarraa kan ka'e waan qabu hunda gurgureen idaa isaanii hundumaa kaffale. Birrii 1,000 qofaatu narratti hafe. Birrii 90,000 keessaa jechuudha. Garuu immoo waan qabu hundumaa harkaa fixadheen saantima taaksiidhaaf kaffaluyyuu dhabeen rakkadhe. Achiin booda gara daldaaltotaaf abbootii qabeenyaa kiristaanaa warra ta'anitti deemeen gargaarsa isaan gaafadhe. Tokkoon isaaniiyyuu tole jechuu hin barbaanne. Ittuma deddeebi'een isaan gaafadhe garuu deebii irraa dhabeen itti dhiiseen eenyu bira akka deemuu qabu hin beekun ture. Sagalee Waaqayyoos hin beekun ture. Garuu calluma jedheeni macaafa qulqulluu dubbifachuu jalqabe. Garuu hubachuun na rakkisee osoo yaada kana keessa jiru mandara keessa jiraadhu irraa namichi tokko na dhaqqabee yoo ariitiin bakka yaamicha kiyyaas dhaqqabu abbaan kiyyaa quxisuu abbaa kiyyaa mana kiyyatti gube na ajjeesuufis akka na barbaadu natti himan. Anis dhagee baay'ee gaddeen dur yeroo ani miseensa ergamoota seexanaa ture na sodaata ture.
Amma garuu akka ani jijjiirame dhagee ganaa osoo ani mana kiyyatti hin galin mana kiyya gubeen eege. Anis Gooftaan akkas jedhe. Kan na fayyisteef akka ani akkas rakkadhuu fi diinottan kiyya akka akkas natti taphataniif jedheen kadhadhe. Nan boo'e. Nan aares. Gara eenyummaa kiyya duriitti deebi'ee isatti argisiisuun barbaade. Garuu immoo waan lamaan yaadee keessi kiyyaa guddaa sodaate. Tokkoffaan Gooftaan carraan kun siif carraa dhumaatii isa naan jedheef, lammaffaan immoo yoon dubatti deebi'ee du'a fooniitiif du'a lammaffaa kana furaas ni duutaa ibidda gaannamitti gatamtaa isa naan jedhe yaadadheen guddaa sodaadhe. Yoon Gooftaatti obsee jiraadhe abbaan xiqqaan sunii na ajjeesuunsaa waan hafu miti. Baay'ee yaadee dhiphadhee waan ta'u gara itti goruu gara itti deemu wallaaleen gargaarsa baay'ee barbaade. Macaafa qulqulluu dubbisees waan akkasii kana irratti sagalee Waaqayyoo maal akka jedhu hin beekun ture. Warra kiyya wanni kun hundinuu kan anarra ga'eef nama reefuu amane ta'uu kiyyarraaf nama na qabatuu nama na gorsuu kan na gargaaru dhabuu kiyyarraa akka ta'e naaf akka hubattan hin barbaada. Qabannaan gaariin gorsaa fi gargaarsa barbaachisu dhabuurraan kan ka'e lubbuun baay'een akkasiin gara boodaatti deebi'uu. Kanaafiyyuu amantoota keessattuu lubbuu haaraa irratti jaarsoliin mana sagadaa cimsatanii irratti hojjechuu qabdu. Dhugaa ba'uudhaaf fi gara Gooftaatti yoo dhufan qabachuu yoo hin dandeenye osoo dhugaa ba'uu fi dhiistan wayya. Gooftaan Yesuus akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 21:15-17 irratti barreeffametti hordoftoota isaa kan ta'e Phexros gaaffii 3 yeroo gaafatu akkas jedheen. Ilma Yoonaa Simi'oon na jaallattaa? Hoolota kiyya naaf bobbaasii naaf nyaachisii jedheen. Yesuus dhugumaan yoo na jaallata taate ilmoolee yookaan hoolota nyaachisi. Waraana ergamoota seexanaa waliin yeroo kana ergamoota mootittii dukkanaa Xeerfuwaa Nigist na rakkisuu jalqaban. Harka isaaniitti guddadhee rakkadheen anaa jijjiiramee ji'a tokko ta'ee jiruun namoonni na waliin jiran rafaniiruun ergamootni kun halkan keessaa sa'aatii 8tti dhufanii hirribaa na kaasan. Achiin akka ani manaa ba'u na ajajanii anis tole jedheen manaa ba'e. Waan kun hundinuu abjuu natti fakkaatu illee garuu dhugumaan ta'e. Manaa na baasanii booda gara bakka awwaalcha tokkootti na geessan. Yoo tole nuun jettee gara abbaa keenyaa hin deebi'in si ajjeesna yookaan si yoomsinaa naan jedhanii na geessan. Anis gara manaatti deebi'uun jalqabe. Garuu akkamitti akka gara bakka awwaalaa dhufe gaaffii natti ta'e. Yoo ani deebi'ee mana galu qutsoon haadha kiyya eessaa akka dhufu na gaafattee ani garuu deebii homaa kennuufii hin dandeenye. Ergamoonni seexanaa halkan dhufuu dhiisanii guyyaa guyyaa dhufuu jalqaban. Guyyaa guyyaa karaa ani irra deemurra dhufanii na yoo isaaniin wal lolu namni na arguu akka ani nama gaaddidduun wal lolu yookaan nama waan wayitiin ari'atamaa deemuutti deemaa ture. Ergamoonni kunneen ana qofaatti mul'atu turan. Yeroo afuriif akkas wal loleen booda bakka isaaniitti mootittii dukkanaa Xeerfuwaa Nigist bakka qabattee guyyaa jalqabaa konkolaataan dhuftee mana ani jiru bira dhaabde. Akkuma beekamu baay'ee bareeddi. Namoonni ishee waliin na argan akka hiriyaa kiyyaatti fudhatan. Yoo isheen dhuftus takkaamattiin argee akka ishee taateen bare. Kan dhuftes guyyaa walakkaa sa'aatii 6. Yeroo namni hin jirretti akkas naan jette. Gara waldaa kiristaanaatti deemuu dandeessa. Waaqessuus dandeessa. Garuu kun kan ta'u yoo ati waa'ee eenyummaa kiyya waan tokko iyyuu dubbachuu dhiiste qofaadha. Waan si barbaachisu waan barbaadde siif nan kennaa naan jette. Anis sagalee Waaqayyoo guddaa waan hin beekneef homaa jechuu hin dandeenyen ture. Waan isheen naan jettu calliseetuman ilaalaa ture. Gara isaanii akka hin deebi'uuf na sossobdee garuu anis toles waawus hin jenneen nan callise. Kana booda gara konkolaataa ishee seentee yeroo lamaaniif haati warra obboleessa abbaa kiyyaa ishee keessumsiisteen booda eenyummaa ishee na gaafattee anillee eenyummaa ishee itti hin himne nan callise. Guyyaa dhumaatiif yoo gara kiyya dhufte bifa addaatiin of eeggannoo cimaan akka gara isaanii deebi'u na akeekkachiiste. Itti dabaltees kun carraa dhumaa akkanaaf ta'e san ta'uu baannaan ji'a muraasaan booda dhuftee akka na ajjeestu yookaan akka bifa kiyya gara balleessitu yookaan akka na hiyyoomsitu natti himte. Na biraa deemte. Anis nan sodaadhe. Achiin gara waldaa kiristaanaatti obboleessa tokko bira deemeen waan kiyya hunda itti hime.
innis gara waldaa warra gargaarsa naaf godhuutti adreesii isaanii naaf kennee na qajeelche. Anis garas deemee haala mijeessituu dhaabbatichaa argeen isheen dubbise. Isheenis tajaajila dhaabbatichi kennu natti himtee achiin gara sagantaa waldaa kiristaanaa tokkotti deemee garee kadhataa tokkotti makamee kadhannaan jalqabe. Guyyaa kadhannaa sanarraa jalqabee keessi kiyya boqonnaa argate. Garee kadhannaa sana keessaa Gooftaan dubartii Waaqa sodaatu tokko naaf kenne. Anis isaan akka haadha kiyyaatti godhee isaan fudhadhe. Isaanis kitaaba qulqulluu na barsiisuu na gorsuu jalqaban. Obboleettonni garee kadhataa hundumtuu jaalalaan na simatan. Jaalala dhugaas achittiin arge. Kun immoo baay'ee na gammachiise. Hafuurri qulqulluunis akka ani kitaaba qulqulluu sagalee Waaqayyoo kana dubbisuuf hubadhee guddisee na barsiisuu jalqabe. Anis amantiin guddachuun jalqabe. Jireenya kiristaanummaas itti gammaduu jalqabeen guyyaa mootittiin dukkanaa itti dhuftee sin ajjeesa naan jettes dhufee darbe. Akkuma na balleessuudhaaf natti dhaadataa turte sanaa isheenis osoo hin dhufin hafte. Akkuma macaafni faarfannaa 91 irratti barreeffame eegumsi Waaqayyoo naaf baay'atee Isaayaas 54:17 irratti meeshaan sirriitti hojjetamu kamiyyuu hin milkaa'u akkuma jedhamee barreeffame karoorri mootittii dukkanaa sun osoo narratti hin hojjetin hafe. Waajjira duraan hojii itti dorgome jiru tokkotti akka dorgommii darbe dhaga'een garas deemuun jalqabe. Garuu yoo ani deemee achiin ba'ee warra dubbisuu bakka kiyya nama biraa akka galchan dhaga'een achii gaddee osoo gara manaa deebi'aa jiru namni tokko duuba kiyyaan dhufee afaanii funyaan kiyya buqqee ana ijjeessuuf yaale. Anillee humna qabu hin qabneen harkaa ba'uudhaaf yaaleen namoota karaarra darban keessaa garuu namuu ana hin agarre. Yeroo Gooftaan gidduu naaf seenee anis sagalee akkas jedhuun dhaga'e. Namni booda keetii jiru sun yeroo 2 irra deebi'ee sagalee dubartii wayii dhaga'e. Garuu eenyummaa ishee beekuu hin dandeenyen ture. Of to'achuu dadhabeen tettimaan gara mana kiyyaa gale. Yoon mana kiyyaa ba'u namichi hidhaa birrii isaa 1,000 na nyaachuudhaaf kee maaliif birrii kiyya osoo naaf hin kaffaliin baddeenaan jedhee na lole. Anillee akka hojii hin qabnee fi gara duraatti hojjedhee akka isaaf kaffalu akka yeroo naaf kennu isa kadhadheen tole naan jedhe. Guyyaa itti aanu immoo gara dhaabbatichaatti deemeen hoogganaan anis sababa hojii kiyyaa nama biraatiif kenneen gaafannaan dhiifama na gaafatee osoo inni dhiifama na gaafachaa jiru namni dargaggeessi tokko ol seenee ati Amaanu'el Amoos mitii naan jedhe. Anis een jedheen. Innis kunoo dhumarrattiin si argadhee yeroo baay'ee itti deddeebinee si loluuf gara ati jirtu dhufnee garuu yoo dhufnu immoo ati haadha keetii hafuura waliin jirta. Isheen gufuu nutti taatee turte. Amma kunoo as Leegositti si arganne. Kana booda deebitee gara magaalaa dhaloota keetiitti hin deemtuu si ajjeesuudhaaf ergamni anatti kennameera naan jedhe. Anis waan tokko na godhuu hin dandeessu. Anarratti aangoo hin qabduun jedheen. Hoogganaan waajjirichaas wallabbii keenya kana dhagee waan ta'aa jiru kanaan guddaa rifatee anis dhiifama isaan gaafadheen booda deebi'ee gara mana kiyyaatti deeme. Kun kutaa 10ffaa seenaa dhugaa Amaanu'el Amoos ture. Kutaa 11ffaa yeroo itti aanutti isiniif dhiyeessinaa. Nagaa Waaqayyootiin tura.